Namni dhimmi Islaamaa bu'aa maal qabaa je'ee gaafatu nama dhimma Islaamaa kan sirna dabree rakkoo maal qabaa yoo jedhaniin hin beekneetu kana jedha. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Arraa ergaa addaatiin qaba. Ergaan addaa waa'ee dhimma Islaamaa Oromiyaatiin wal qabatti. Waa'ee dhimma Islaamaatiif yeroodha gamoodha jaarraa barcuma tolchinaa bakka isaan waajjira dhimma Islaamaa sirreessinaa waajjira dhimma Islaamaati qopheessinaa yeroo jedhan gariin maal jaabeetu dhimmi Islaamaa maal dalage dhimmi Islaamaa maal dalage jedha. Durarra waan hin isiniimu namni dhimmi Islaamaa bu'aa maal qabaa je'ee gaafatu nama dhimma Islaamaa kan sirna dabree rakkoo maal qabaa yoo gaafat je'aniin hin beekneetu kana jedha. Isin galeemma namni dhimmi Islaamaa rakkoo yookiin dhiibbaa miidhaa inni fide kan sirna dabree san beeke ka'arraa kananii hun gaafatu isaafi gala. Zaaka yaarifu man zaaka jenna nama dandamee beeka nama socho'ee beeka. Irra guddaan namoota komii kannatee yeroo gargaarsi deeggarsi waa'ee dhimma Islaamaatiif gaafatamu gaafii irrinaa yookiin gaafii gartee karaa maleedhaa gaafatu yookiin dura dhaabbatu namuma lamaan tokko bakiila. Bakiilli hoodhoo malee kanni isaan jechuun maa hun dhageenye. Namni akkasii yoonii fi boruu tayyataamaa dubbattees ni soobdanuma ja'a. Yoonii fi ta masjidaa dubbattees tooftaatee isanii huma ja'a. Yoonii fi tan majlisaa dubbattees wahuma jala darba jechuudha. Takko suni. Kalamaffaadhaan booyeen yoonii feetan nama bu'aa dhimma Islaamaa kana hin beekne. Namni bu'aa dhimma Islaamaa har'aan tan harkaa qabnu kana hin beekne nama akkamiiti? Nama rakkoo dhimma Islaamaa ka dabre hin beekne. Obboleewwan kiyya waan inni ergaa dabarsu dhimma Islaamaa gamoo isaan fakkaatu haa jaarru nu biraa dhimmi Islaamaa hin rakkatin nu biraa waajjirri isaa akka malee hin tahin kan jedhu kun wanni hubachuu qabdan. Arra nama eenyutu jira laalina. Maaliif jennaan kalee isaas nama biraat ture. Arraas tokko jira. Boruus ka biraat dhufa. Kan nuti arraan tana boonfachuu qabnu, ka bareeffachuu qabnu, ka cinaa dhaabbachuu qabnu dhaabbata mu'assasatul Islaamiyyaa al-wahiida dhaabbata Islaamaa seera qabeessa. Isa jalatti caayaasaa jala walitti dhufnee kunuunfannee guddifannee gamoo isaan malu ta isa fakkaattu tolchinee san qofaa miti san boodaas waan isa fakkaatu guutuudhaan bareeffannee utubnee ijaaruun dirqama keenya akkasii quba qabaadha. Saniif maqaa rabbiitiin wannin asirraa waamicha isinii godhu dirmachuu yookiin gumaata yookiin bobbaa dhimma Islaama Oromiyaadhaatiif gamoo haa jaarru yennu tan ulamaa'onni keenya hayyoonni keenya kan adda addaa dabarsan maqaa rabbiitiin irra gadii wanni ati dirmattooni sheer godhuudhaan haa ta'u irra gadii wanni ati dirmattooni yaada gaarii haa ta'u du'aayii haa ta'u ammoo hun hanga dandeessuun abbaa takka dandeesse abbaa lama dandeesse waan rabbii si dandeessiseen cinaa dhaabbadhu waamicha kana awwaadhu halkan leelatul qadriitillee warra harkatu rabbiin haa godhu isiniin jecha waan bu'aa ramadaana kana keessa buufanne keessa takka gamoo tana irra waliin haa hirmaannuun isiniin ja'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.